kabajamtoota hordoftoota TV Oromoo nagaaf jaalalli fayyaaf badhaadhinni bakka jirtanis sinaadha qabu jecha akkuma beekamu biyya Oromiyaa keessatti naannoo kana barattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessatti argaman hiriira nagaa adeemsisuudhaan gama mootummaa wayyaaniitiin dhukaasni itti banamee lubbuudhaan wareegamuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan wal qabatee yuunivarsiitii Jimmaa keessatti Haromaayaa, Amboo, Madda Walaabuu, Naqqamtee fi manneen barumsa sadarkaa lammaffaa tokko tokko keessatti hiriira mormii dhageessanii mootummaa wayyaaniitiin garuu deebii osoo hin taane dhukaasa rasaasaatu itti banamee ture. Kanaan wal qabatee barattoonni hedduun haala garaa nama nyaatuun haala sukkanneessaa ta'e kuwwan madaanii, kuwwan mana hidhaatti galanii, kuwwan lubbuudhaan dabranii jiran. Kana bu'uura godhachuudhaan diiyaasporaan biyya alaa keessatti argamu biyyoota adda addaa keessatti Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa biyyoota adda addaa keessatti hiriira nagaa hiriira mormii mootummaa wayyaanii irratti qaban dhageessaa akka turan beekamaadha. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kanas biyya Noorwee magaalaa Oslo keessatti namoota biyya Noorwee fi ollaa ishee jiran Oromtoota hedduudhaan biyyattiin magaalaan Oslo guutamtee hiriira ajaa'ibaa ta'ee fi haala asin dura mul'anne diiyaasporaan hedduun irratti argamanii hiriira mormii dhageessaa oolanii jiran. Haaluma kanaan magaalaa Oslo qofa osoo hin taane magaalaa naannoo ishiitti argamtu fakkeenyaaf magaalota akka Hamar, Lillehammer, Trondheim, Bergen fi kan kana fakkaatan irraa Oromtoonni hedduun walitti dhufanii mootummaan wayyaanee Oromtoota ajjeesuu, haadhiisuu, qotee bultoonni lafa isaanii irraa buqqaanii eessallee deemuu hin danda'an Finfinneen handhuura Oromooti. Awurooppaa Yuuniyeenii fi kanneen akka USA mootummaa Norway akka qarqaarsa mootummaa wayyaaniitiif godhamu kana akka dhaaban kana jechuudhaan faarsuu adda addaa dhaadannoo adda addaa dhageessuudhaan haala ajaa'iba ta'een nuti sagantaa keenyaan qaamaan achitti argamne gaazexeessaa keenya kan ta'e Siidaa Tolosaa qaamaan achitti argame gaafiif deebii hayyootan Oromootii fi namoota adda addaa kan bakka sanitti argaman waliin taasise akkaataa dhaadannoo keessaanii jiran quuqama uummata Oromootiif qaban akkaataan isaan itti ibsan haala garaa nama nyaatuun gaafiif deebii gama TV Oromootiin isiniif dhiyeessineetiin jenne akka nu wajjin hordoftan jecha hanga sagantaa keenya xumuraatti akka nu wajjin turtanii fi dhumarrattis isinii deebi'ee sirba warraaqsaa tokko isinaaf feeruudhaan sagantaa keenya akka goolabnu waadaa isiniif gala. Hammasiif gama sagantaa keenya guyyaa har'aa hiriira nagaa mormii taasifame irratti akka gamanumaan na wajjin ceetan isin affeera. Galatooma. Sagantaa keenya har'aa keessatti gaaffii barattoonni Oromoo yuunivarsiitii manneen barnootaa adda addaa keessatti karaa nagaa fi dimokiraatawaan gaafatanii fi deebii humni waraanaa wayyaanee qawwee fi rasaasa ajjeechaa irratti raawwate mormuudhaan Oromoonni addunyaa irra jiranii hiriira nagaa gochaa jiru. Oromoonni Niwuziilaandi amma Kaanaadaa Kiibeek kaaba Noorweey Tiromsoo aga kibba Afrikaatti mormii isaanii karaa adda addaatiin hiriira nagaa ba'uudhaan agarsiisaa jiru. Nutis gabaasa keenya har'aa guutuu magaalaa Oslo irraa Oromoonni Iskaandinaaviyaan keessa jiraatan irratti hirmaatanii isinii dhiyeessina. Akka nu hordoftanii kabajaan sin gaafan. Dhimmuma kana ilaalchisuudhaan hirmaattota hiriira kanarra jiranii tokko tokko arginee asoosiisneerra. Fakkeenyaaf maqaa keenyu jedhu. Maqaan kiyya Mihiraat jedhama. Maaliif dhufte? Wanti nan bakka kanatti argamee fi barattoonni Oromoo yuunivarsiitii fi sadarkaa adda addaarra jiranii gaafii mirgaa gaafatanii waa'ee maastar pilaanii Finfinnee fi naannoo ishii gaafannaan mootummaa wayyaanee rasaasaa fi meeshaa adda addaatiin barattoota kanneen garii ajjeesee garii mana hidhaatti waan naqeef nus Oromoonni biyya kana jirru naannoo mararraa kiiba kaabarraa dhufnee waa'ee kana mootummaa addunyaatti dhageessisuu fi ajjeechan kun akka dhaabbatu bakka kanatti argamne. Galatoom.
justice. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. Our demand is our legitimate right. Our legitimate right. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Our demand is our legitimate right. Our legitimate right. Stop. Land grab. In Oromia. Stop. Evicting. Oromo farmers. Stop. Killing. Arresting. Torturing. Oromo students. We demand our legitimate right. We demand self-determination. Oromo people. Terrorizing Oromo people. We condemn state terrorism in Oromia. We condemn state terrorism in Oromia. People-led regime terrorizing Oromo people. Ethiopian security forces stop killing, arresting, torturing innocent Oromo students. People-led stop killing, arresting, torturing innocent. Stop using our tax money to Where are you? Norway! Where are you? United Nations! Where are you? USA! Where are you? EU! Where are you? Norway! Where are you? Ethiopian regime! Stealing children! Norway! Where are you? Norway! USA! EU! Break the silence! Norway! Where are you? USA! Where are you? United Nations! Where are you? Ethiopian regime! Stealing children! Ethiopian regime! Killing women! International media! Where are you? United Nations! Where are you? EU! Where are you? Norway! Where are you? Justice for massacre! Oromo students! Justice for massacre! Oromia! Oromia massacre! Oromo students! Stop killing, arresting, torturing innocent Oromo students. Ethiopian regime. Stop killing Oromo students. Ethiopian regime. Stop killing innocent Oromo women. Ethiopian regime. Murder. Ethiopian regime. Terrorists. Ethiopian regime. Killing. Now. Oromo students. Norway. Where are you? United Nations. Where are you? USA. Where are you? EU. Where are you? UK. Where are you? International media. Where are you? BBC. Where are you? Stop! Land grab! In Oromia! Land grab! In Oromia! Stop! Evicting! Oromo farmers! Stop! Killing! Arresting! Torturing!
Murdering. Innocent. Oromo students. Justice. Justice. For massacre. Oromo students. Justice. For Ambo massacre. Justice. For Balerobe massacre. Justice. For Nakamte massacre. Justice. For Oromia massacre. Bring Ethiopia regime leaders behind 2014 Oromo massacre to justice. Bring TPLF leaders to justice. Bring Ethiopia regime leaders to international criminal court. Bring TPLF regime leaders behind 2014 Oromo massacre to international criminal court. We Oromo demand our legitimate rights. We Oromo demand self-determination. We Oromo demand self-determination. We Oromo demand self-determination. We Oromo demand self-determination. Stop state terrorism. Oromia. We condone state terrorism. In Oromia. We condone state terrorism. In Oromia. No second land grab. In Oromia. No land grab. In Oromia. Stop state terrorism. So ولا كسب هيك تنجد إسلام ولا بيتا والله بالله يجوني منهم ساتاقة باقي سنة Mass eviction of communities from their ancestral land have been rampant in recent years in favor of transnational companies, business tycoons, and higher military and civilian government officials without any compensation. The currently introduced this master plan is a continuation of this long-standing land grabbing and community eviction practice. We found that the so-called master plan has a destructive and negative impact on Oromian statehood, environmental amenities, cultural identities, property values, and have hidden values, vague goals that can negatively impact millions of Oromian lives. This planning activity is a top-down physical determinism or blueprint with no legal and judiciary means of protecting civil rights. Besides that territorial expansion, it is a conflict-ridden exercise of political power to create a state within the state of Oromia in order to divide the Oromian geographical unity by introducing alien language and culture. Also, this master plan can induce many negative externalities against existing and achieved rights of the state of Oromia. Authorities of the present dictatorial regime of Ethiopia use city planning and city development as a land grabbing tool while imposing unfair land use management practices such as
land acquisition for the expansion of the city without full social, cultural, and environmental planning concept in place. The acclaimed master plan is socially blind and has never aimed to have a social-oriented goal. So it is socially reckless, geophysical design-oriented plan that vote towards achieving a narrow goal while undermining the state of Oromia and the Oromo people. Particularly in places like Finfinne or the so-called Addis Ababa, where the unique merger of history and the power accorded alliance the privilege of carving a settlement for themselves among the indigenous people planning to expand, modify the settlement while will have always adverse effect of the surrounding indigenous communities. In addition to the scramble for the physical and the resource, there exists invaluable cultural and historical heritage that may be destroyed by planning practices. There are diverse, multi-layered socio-cultural orders, common shared values, systems, village, traditional settlement, historical places, and the related religious amenities of indigenous nature on which planning can have a devastating effect. The covert objective of the master plan has elicited legitimate outrage and protest among Oromo at large, and particularly at higher educational institutions. The regime responded to this legitimate claim by indiscriminately killing peaceful protesters in many universities in Oromia like Ambo Massacre, Jimma, Harumaya, Wulaga, Bulehora, Madawlabu, and the etc. It has been confirmed that the death toll has reached over 50, 100 are wounded, and thousands are imprisoned and under constant torture. The number of deaths is increasing by day. This heinous act of the Ethiopian regime is unparalleled human rights violation, which is tantamount to ethnic cleansing. Hence, we would like to draw your attention to this tragic event in the last couple of weeks, and we call upon you to use Norway's diplomatic relations and partnership with Ethiopian regime in order to, one, immediately stop the act of violence, extrajudicial killings, persecution, and mass incarceration. Two, establish an international commission of inquiry to investigate the killings and recommend the appropriate measures. Three, bring the perpetrators of this atrocious crime to justice. Four, halt the implementation of the non-transparent and the non-participatory Addis Ababa Master Plan aimed to diminish Oromo statehood, destroy Oromo culture, language, and identity. We also would like to call upon you to exert pressure on Ethiopian regime to set free all prisoners of conscience, journalists, students, and all Oromos amassed in prison for their protest against the infamous master plan. We are confident that you will act promptly to solve the already full-fledged humanitarian crisis in Oromia. Sincerely, the Oromo community in Oslo. Thank you for your attention. Thank you very much. Okay. Stop financing the TPLF regime in Oromia. Stop financing the TPLF in Oromia. Oromo people is peaceful nation. Oromo people is full nation. We need freedom. We need freedom. We need self-determination. We need self-determination. Justice for Oromo massacre. Oromo massacre. Justice for Oromo students. Oromo students massacre. We support our people. Our people. Struggle.
TPLF! Stop! Subversion! Murdering! Torturing! Displacement! Stop! TPLF! Expansion! TPLF! In Ethiopia! Norway! EU! USA! Stop! Supporting the dictators regime in Ethiopia. In Oromia. Abdurrahman. Yes. Why you are here today? I'm here to solidarity to the Oromian people who are killed the Ethiopian regime, and I'm here to support my solidarity to the Ogadenyan people who are also being killed in Ethiopian regime, and we are here all of us to support our peoples who are being killed in Ethiopia, who have been tortured, who have been raped, women who have been raped, children have been executed, elders who have been killed, and I'm here in this free country to support them with my voice. Thank you very much. Thank you. Maqaan keenya jedhama. Maqaan kiyya Toofiq Abdullaa jedhama. Maaliif dhufte har'a? Guyyaa har'aa kana akkuma beekamu biyya keenya keessatti mootummaa wayyaanee rakkina guddaa uummata Oromoo irratti barattoota Oromoo yuunivarsiitii keessa jiran irratti adeemsa waan eenyuyyuu eenyu biratti illee fudhatama hin qabne uummata ajjeesuudhaan barattoota keenya ajjeesuudhaan uummata lafarraa buqqisuudhaan kana mormuudhaaf jecha rakkina biyya keenya keessatti jiru mul'isuuf jecha asitti argamne. Mootummaan kun maal akkasiin godhu barbaadu? Mootummaan Noorweey akkuma beekamu gargaarsa guddaa godha mootummaa Itoophiyaatii fi sababa kanaatiif guyyaa har'aa asirratti argamnee wantoonni kana mul'isuu barbaanneef akka mootummaan Noorweey yaada kana quba qabaatee uummanni Oromoo barattoonni Oromoo rakkina guddaa keessa jiru ajjeefamuu jiru kana mootummaa Itoophiyaa waliin akkaataa akka hin hojjenne mootummaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhu kan akka nurraa dhaabee mootummaa Itoophiyaa akka seera qabeessaan uummata Oromoo kabajee akka inni deemu gochuudhaaf sababa kanaa asirratti argamne. Galatoom. Baay'ee galatoom. Guyyaan har'a dhufee fi uummanni Oromoo biyya Noorweey walitti qabannee as jirru kuni har'a mootummaan wayyaanee yeroo ammaa uummata keenya miidhaa jira, qotee bulaa lafa isaatirraa buqqisaa jira, barattoota hidhaa jira waan mirga isaanii gaafataniif sababa maastar pilaanii kana walitti qabatee barattoonni mirga kana gaafachuu irra waan jiraniif mirga isaanii waan gaafachaa jiraniif hidhaa jira, ajjeesaa jira. Isa balaaleffachuuf amma Oromoon biyya Noorweey jirru hundi keenya asitti walitti qabamnee biyya Noorweey kanas ta'ee addunyaa guutuutti sagalee keenya akka mul'atamu mirga keenya akka eegamu jechuudha. Biyya har'aa sabni biyya fincaadhaan miidhamaa jira biyya keessatti mootummaan biyya kana maal akkasiin godhu barbaadu hiriira kanarraa? Mootummaan biyya kanaa mootummaa Itoophiyaatiif gargaarsa akka godheef isa falmachuu barbaadu. Dhaamsi dabarfachuu barbaadu jira? Dhaamsi dabarfachuu Oromoon ammas dhaabbateetuma falmachuu jira. Ammas hin falmanna kanarratti jabaannee falmachuu nurra jira. Galatoom. Fayyaa ta'e.
مكان كينين مكان كي سمرم عبد الرحمن جدنا مالك بفترة أمة أورمو بيا كي ستي في تاجرنا في موتما نوري في سجلي سجلي كي سكنا موتما نوري مالك سني غور برباد أكا موتما كتاتي كلا جرجال في أكا أمة أورمو بيا كي سكما أكا أمة أورمو مال غوچو كبجتة ada أمة أورمو سرتي ولي قالي كاو قبا دبتي حفن قبساو قبا جديكي غلطون مقاكين جدو إساء بفتة ماليف بفتة ni dia ada menanjir ni والغير أكناف ومتشلويتني والغير أكناف إساء بفتة طاليان الرف أوكي طاليان تي أونوجي كتمال أني طاليان تي بكبوا يوكان برتوتا يوكان مو هواسا ميلانو كان ميلانو أوكي مالك بفتة هنا نجابون مال ريدي كوني برتوتا كنا كبيه كذا تلو ما جرني في ريد لقاه سرقة مخناف كلمة تمسا غرغر صاف وكان مو يجور أجي تكرر هم وليد كرر وكان متما والتالي تجو مين متما نوري إسين هنيرا مالك كسني أقول مالك كسني بود برباد نتي ركنا برتوتا أورومو كان بيمرتي برتوني وانت قافي تكمل دعاء جرن وما جرن كان لالسيتنين كرا بوتما برات اللي في دني كارستوك يكان مو وان كان أكن نور يتصل برباد موتما نوروي تسيجي جودا نو موتما نوروي تنسا سنتانه كرا الدنيا تنو هيسني ركنا كنا كنا يكان مو موتما وياني كان كارس راد أبني أكني برتوها في أمتا سيران ألتي تأجو كان بيكاني تنين أكن راد أبن بربان كنا يجنيتو غلطومي كرانا دا غلطوما Stop! Stop! Supporting! Tequila! Tequila! Normal! Normal! Stop! Stop! Supporting! Supporting! Demandara! Stop! Stop! Supporting! Supporting! Tequila! Tequila! Freedom! 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 Self-determination for Oromo people. Self-determination for Oromo people. No. Splitting. Oromia. No.
splitting, splitting. Oromia, Oromia. Stop, stop. Splitting, splitting. Oromia, Oromia. No master plan, no master plan. No master plan, no master plan. No master plan, no master plan. No eviction, no eviction. Oromo farmers, Oromo farmers. No, no. Evicting, evicting. Oromo farmers, Oromo farmers. We are voices, voices. For Oromo farmers, Oromo farmers. We are voices, voices. For Oromo farmers, Oromo farmers. We are voices, voices. For Oromo farmers, for Oromo farmers. We are voices, voices. For Oromo students, for Oromo students. Bring TPLF leaders, TPLF leaders to justice, to justice. Bring EPRDF leader, EPRDF leader to justice, to justice. Justice, 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 justice. For Oromo, massacre, massacre. Justice, justice. For Ambo, massacre, massacre. Justice, justice. For Ambo, massacre, massacre. Justice, justice. For Balerobe, massacre, massacre. Justice, justice. For Oromia, massacre, massacre. Justice, justice. For Oromia, massacre, massacre. TPLF, regimes, killing, innocent. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Dhaamsiin ani uummata Oromootiif qabu tokko guyyaa har'aa kan haala ajaa'ibsiisaa ta'een Oromoon diiyaaspooraa naannoo biyya Noorwee kutaa Iskaandinaaviyaa kana keessatti argamu haala ho'aa ta'ee fi haala asiin dura mul'ate uummata Oromoo cinaa dhaabbateetiin warraaqsa isaa haala kanaan mul'isuun isaa baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan itti fufuu qabu. Kanumaan sagantaa keenya nutis dhaamsa keenya guyyaa har'aa akka ta'e Oromoota cinaa yoomiyyuu dhaabbachuu kan danda'u numatu guma Oromtoota keenya, obboleeyyan keenya, hawwata keenya, abboota keenya baasuu danda'a. Kanumaan sagantaa keenya sirba itti aanu kanaan isin affeerreetiniin xumurraa waan nu wajjin turtaniif maqaa TV Orootiin galatoomaa isiniin jecha ani kan sagantaa kanarratti stuudiyoo irraa gabaasa kan isiniif dabarsee Abdul Hakim Awaaduu يا إلفا دينك نورمو لا يا إلفا في النبي قبل الدنيا نورمو بشاني نتديقا مالانيكو بشاني نتديقا نتو مچاي أدو تديقا جبا دورمو فونتو فوني غافي مرتوتا غافي أمتات غافي أمتات Sadima Margo Tadida Asitua Delatera Jumo 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 Sadima Biya Kakile Jumo Sadima Mutiti Vivine Jumo Sadima Lukan Kenya Janna Jumo Sadima Kesammitin Janne Jumo Sadima Bakaya Degau Sadima Baburan Kambidu Sadima Yeron Sitimanu Sadima Sidanu Nagesu Sadima Esanu Kupsisu Sadima Kenyaranu Dibdu Sadima Malgo Tadida Asitua Delatera Sadima Margo Tadida Asitua Delatera Jumo Sadima Margo Tadida Asitua Delatera Jumo Sadima Margo Tadida Asitua Delatera Jumo Sadima
keessa Mosadima Osoja nagarru Mosadima Eetu keessa Mosadima Malgota dida asitu wadalate Bobe Mosadima Malgota dida asitu wadalate 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 Mosadima Unnan kabanate Mosadima Unnan uttifite Mosadima Adunya ranjirtu Mosadima Gafin devin kamne Mosadima Ujumoni bulu Mosadima Afanu janjalte Mosadima Igaro moti Mosadima Yakanta enyatu Mosadima Warabu siyuse Mosadima Gachi sente mbatu Mosadima Malgota dida asitu wadalateru Kailola eboni 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 Godani zamila balata